Kun tamsaasa miidiyaa kanaatu Fajjir Islaam barii Islaamummaa Wallaggaa torbaanitti yeroo takka isin dhaqqabu amma oduu jooti oduu waliin an Rashiid Saadi. Salaamta indagane dura dursun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhadaran ji'aan gaggeeffamu ganda Jaanoo Goorreetti kan ulamaan irratti hirmaatan gaggeeffamaa tureera. Sheikh Abdul Qadir Idris Wayyeessaa alima biyya keenyaa keessaa tokko kan ta'an godina Wallagga Lixaa aanaa Baaboo Gambeelitti ilmi shari'aa barsiisutti kan jiran seenaan isaanii akkuma ganaan dhiyaatutti ta'ee dhaamsa babal'aa miidiyaa kanaaf dhaamaa turaniiru. Sheikh Yaasin Biyyanaa hojii miidiyaan kun hojjetu baay'ee nu boonsuu jira ammas cimee hawaasa muslimaatiif sagalee haa ta'u jedhaniim. Kanaan ibsuu barbaadu Wallaggaa malee taadoo dambalii maal qalmii gariin immoo dhoksuu yaadoo dabaan daaboo wal waammatus dideemaa ifee akkadoo galma yaadanuu maga'aa namni wanta gaarii yaadoo duguugaa beenurraa ka'uu kan isaa arsoo guddinne. Amma gara bal'ina oduutti yoo ceenu godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa ganda Jaanoo Goorreetti hawaasni muslimaa masjida 24 wal ijaaruudhaan ji'atti wal arganii du'aanis kadhatamaa olee muhaadaraanis gaggeeffamaam. Daawaa garaagaraatiifis ulamooti akkasuma ustaazoti irratti ni affeeru. Bifa kanaan jajjabina isaanii haala addateen agarsiisu. Saganticha irratti Sheek Arabuun kan argaman miidiyaan kun baay'ee nu gammachiiseera isin hundi quba qabdu jechuudhaan hawaasaafis ibsaa turaniiru. Akkasuma warroota maallaqa kennataniif du'aa bifa ajaa'ibaatiin godhaa turaniiru. Namni garii hin dhageenye baay'ee namaan dhageenye akkuma mobaayila duraanii waraaban sanitti waraabaa jirru seeyaa jirtu waan guddoo takka inshaallah har'a miidiyaa harkaa taatullee borkaati mana kan kee teessee inshaallah ati mana kan kee teessee asii miidiyaa irra laaltu mee qabeenya bisitti haa kennu dur miidiyaa ilaaluudhaaf magaalaa dhaqan malee jirtu amma qabeenyuma qabaannaan baadiyyaa kana keessa allayyaa kee mana kee teessee tumala akka feetetti fayyadamuu dandeessa qabeenya bisitti haa kennu Booda guddattee inshaallah sanuma ta'uu deemti. Ijoolleen ala jiran miidiyaan amma mucaan kun Mubaarak harkaa qabu kun inshaallah waan maallaqaan socho'u waanuma akka amma duraanii as ta'ee akkatti waraabne tufuunee galee ilaallu osoo hin ta'ini hojii irra oolu maallaqa nama gaafata. Ijoolleen biyya alaa jiran humna danda'aniin gargaarsa isin bira dhaabbanna jedhanii kaanillee gargaaree jira du'aa inuu fadhaa jedhan inshaallah. Rabbi hamil keessa. Ijoollee keenya haala dhiiftee zulmii dhiiftee halaal dalagana jettee alayyaate kana waan isin barbaada baate Rabbi walitti haa qabuuf. Bakka milkii Rabbi nu haa dhaabu. Yeroo gabaabduu keessatti waan guddoo milkooftee kagaltu Rabbi haa taa'isu. Biyyi namaan taatu gaaf tokko galumaaf ta'e yeroo dhiyootti waan guddoo dalagattee galuu hireessi Rabbi haa godhu. Abaa hundallee Rabbi isaan irra haa qabu. Rabbi isaan haa gammachiisu. Rizqii barakaa akka isaan bira kuttee gartee biyya yuugeessu Rabbi isaan haa kennu. Quraana isaa Rabbi haa guutuu fi miidiyaa keenya fedha Rabbi nu haa guddisu. Rabbi nu haa guddisu. Maali bu'aan isaa jechuu danda'a namni? Wallaahi bu'aa tabaan qabu bu'aa guddoo takka qaba. Biyyi kanumaan mul'atee kanumaan nama ta'e rakkoo keessa dabruu bahutti jira rakkoo keessaa bahutti jira. Nu ilaan gammaa wanni rakkoon biyya kana keessa jiru ukkaamamee wanni feete asitti nurra geessus addunyaan gartanii rakkoo keenya dhaga'uu dhabdeef waan kana dhabuudha inshaallah. Akkasuma Sheek Umar Abdallah gaggeessaa saganticha kan ta'an miidiyaan Fajrul Islaam dhufuudhaaf takbiiraadhaan simataniiru. Gammachuun lamadha. Alima keenya qabaachuu wajjin kun akkuma isin argaa jirtan akkuma isin waraabamaa jiru miidiyaan keenya miidiyaan Fajrul Islaam nu keessa jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasuma miidiyaan kun keenya nuti guddifatas bira dhaabbachuu qabna jedhaniim. Miidiyaan kun keenyadha. Nuti guddifata dhalateera amma dhalateera guddifatu nurka jira.
guddifannee akkuma biyya kaan ol miidiyaadhaan mataa ol qabate lafee dugdaa isaa ta'ee fi miidiyaan isa dabarse nulleen bakka haalinni keenya jiru qotee qabaasaa jiru bakka muftoonni keenya jiran amma namni isin miidiyaa san laaltan muftii Wallaggaa irra ka jiran Wallagga lixaa keessa ka jiran saba baasanii ol mul'isanii biyya agarsiisaa jiran akkasuma sheeka keenya shiyaara bulli akkasuma masjida isaanii akkasuma ummata biyya keenya bakka jiru hundatti aalimaaf daa'ii hawaasa keenya owwaalamee madrasaa keenya owwaalamee osoo barnoota irra jirru akka waan hin jirree taane akka waan hin mul'annee taane kanaaf miidiyaan kun kana mul'isee biyyoota islaamaa biyyoota alaa keessatti agarsiisee biyyi kun akka islaamummaa qabdu maqaa kaleessa kufrii irra jiru osoo islaamni agarsiis baay'ee tokko hin jiru maqaa kufriitiin waamamaa ture biyya sana keessa islaamni jiraa jedhamaa ture rakkoo biraan qabnu rakkoo biyya irratti argamuu dhabu miidiyaa dhabuu qofa amma alhamdulillah miidiyaa of keessaa qabna alhamdulillah rabbil aalamiin miidiyaa kana guddifannee gara baadiyyaatti jijjiirrannee akkasumas istuudiyootti goonee makiinaa waan irratti hin deemanii bakka nuti deemnu bakka nuti abbaan hundatti nu dhufan illee itti goona inshallah hojii addannaa Allahu akbar Allahu akbar. akkasuma Sheek Abdul Qadir Idris Wayyeessaa godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeelitti ilmi shari'aa islaamaa barsiisaa kan turan seenaa isaanii yoo rabbi jedhee isiniif dhiyeessina ammaaf dhaamsa isaanii babal'aa nuuf haadhaamanii isaanii wajjin turtii gaarii. Miidiyaa Fajrul Islaamii fi nasihaa amma danda'ametti yaadannoo ta'a jedhee wanti isinii yaadachiisuu barbaadu miidiyaan kun akka Wallaggaa Arfanitti dhaabbate waan ta'eef waan dhaabbataniif kan dhuftanii bira nuu geessanii golan dhokatee keessa jiru gola ummatii muslimaa ulamaan gurguddaan keessa dhokatee jiru kana qottanii baaftanii bira geessanii taabaa waan jirtaniif akka jabaatanii irratti nu hojjettanii ummati keenya illee jara kana biras akka nu dhaabbatanii jari kun tattaaffiin isaan biyya isaanii biyya yeroo baay'ee namni ummati muslimaa jira jedhee gaaffii irraa gaafatu dhugaamatti ummata muslimaatu jira Wallagguma Lixaa kana keessa masjida 770 wayiitu keessa jira iddoo ulamaan keessatti taa'ee alqaa barsiisu iddoo baay'eedha isa kanaaf jara kana biras akka nu dhaabbattan isinis warri dhaabbata kana jalqabdanii itti jirtanis akka nu jabaatanii fuula duratti rabbi isinii jinaa ta'u kan biraan ulamooti godina keenya keessa jiranii fi Wallagga Arfanuu keessa jirtan barsiisuu irratti argamtan nuuf jabaadhaa barnooti keenya diiniin keenya diinii barnoota irratti bu'uureffame waan ta'eef biyya keenya wallaalummaa keessaa dukkana keessaa doofummaa keessaa meeshaa nuti ittiin baasuu dandeenyu yoo barsiisne bichaadha namni nu barsiisnu immoo nama barachuu dhufe waan ta'eef akkuma kana barataan keenyas dhimma amantaa keessanii gatteessanii yeroo itti godhatanii ulamaa'ii rabbiin isin keessa fidee jiru kaleessa Hararitti Arsiitti Baaleetti Jimmatti deemee baratee waan ta'ee baratee gale kan biyyatti galanii waan jiraniif akka irraa bartanii isinis dhalootatti nu dabarsitan maqaa rabbiitiin isin yaadachiisuun barbaada jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheek Yaasin biyyanaa miidiyaan kun alhamdulillah sagalee hawaasaa ta'uuf akkuma dhaabbatetti sagalee hawaasaa ta'etis mul'atee jira ammas irra deebiidhaan cimee itti nuuf fufuu qaba akkasuma dhaabbanni garaagaraa jirtan akkasuma dhimmoonni islaamaa godina hanga aanaa hanga gandaatti jirtan mu'allaftoota bira dhaabbachuun barbaachisaadha warra gara islaamaa dhufan jechuudha akkasuma imaamotii fi warroota baadiyyaa ganda garaagaraa irra jiran hunda odoo walitti qabanii karaa ulamaayitiin dhaamsa babal'aa irraa nuuf argachuu jammaranii silaa biyya kana jijjiiruun salphaadhas jedhaniin. Daawwattoota miidiyaa Fajrul Islaam miidiyaan kun miidiyaa sagalee hawaasaa ta'ee argamee jira alhamdulillah. Gaaficha uummanni keenya maqaa addaa tokkotu nutti mogga'ee ture gara lixaa kana jechuudha. Uummanni gara lixaa jiran uummanni musliimaan jiru uummata peenteetii jedhamee nutti mogga'ee ture. Har'a garuu rakkoo kaleessas wanni maqaan kun nutti mogga'eef rakkoo miidiyaa dhabuurraan kan ka'e maqaan kun nutti mogga'ee ture jechuudha.
kanaaf har'ammoo miidiyaa argannee miidiyaa Wallaggaa Arfan irratti banamee jiru kun miidiyaa sagalee hawaasaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf namoonni miidiyaa kana hordoftan hunduu miidiyaa kana bukkee akka nu dhaabbatan siniin jenna. Itti dabalee ummata muallafaa yeroo ammaa jiran bakka hundatti shaadaa qabataa jiran kana shaadaa qabsiisuu qofti ga'aadha osoo hin taane ummata kana tumsuu bukkee dhaabbattuu leenjii kennuufiin barbaachisaadha. Kanaaf hawaasni keenya bakka jirutti hawaasni musliimaa jechuudha ulamaa'iin keenya bakka jirutti ummata muallafaa kana dagatu shaadaa qabsiisee biraa deebi'u osoo hin taane ummata kana bukkee dhaabbatee leenjii gahaa tokko kennuufiin barbaachisaadha jechuudha. Dhaamsi koo isheen gabaabduu kana imaamoliin imaama jedhamee baadiyyaa keessa jijjiran osoo leenjii gahaa tokko karaa ulamaa'ii keenyaa nu argatanii jedha. Dhaamsi koo kanuma gabaabduudha. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kan hangamaa dhaggeeffataa turtan miidiyaa Fajrul Islaamii sagantaa torbeetti aantuutiin hanga walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaaban lisu'aal saa'iliin ambaasii miidiyaa Fajrul Islaam wa ahli tarbiyatihi satratan mu'jizatan qaddamnaa lakum. فقد جلز هذا الميديا ثم جلوز إلى صوت المسلمين فقدمها للبشرية ما وقع حاليا في بلاد المسلمين شتى ومناطق الأورومية خاصة في غربها حيث دهشوا بقلة عددهم وكثرة أعدائهم خاصة في ولقا شرقا وغربا وغيره أصحاب البلاء من أعدائهم فما سمعهم أحد وأسلم عدد لا يحصى ولكن ما سمعهم أحد وغير ذلك فقد أشبه ثم عاشوا شبا وشاك إليه قلوب المسلمين فانتشر في البلاد وشوق المسلمين بانتشار مقدمه. هل تريد أن تشاركنا في الأجر والثواب بانتشاره؟ إذن ماذا تنتظر؟ اضغط على ما نقول فكن سابقا في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وركز.